Wallisaa Yoosan Geetahuun haasaa jibbisiisaa Fayyisaa Leellisaa hayyoota Oromootiin ji'a irratti warra miidiyaa hundaaf dhaamsa jabaa dhaamee jira. Mee dhaggeeffannee walitti deebina. Wanti siin jedhu gaafa keessummaa dhiyeessitu nama dhaloonni warraa baratu. Shanii balleessu yeroo baay'een isaan gaafa dheedatu. Naafinna bakka wayi akka nuggatu. Farda harree gaangee sarees sardiidas wal keessan oolchin. Ati kaleessa nama arrabsuun beekamu wayyaa sitti dhiyeessite. Simbiraan ofirraa kaasuu hin dandeenye shaneen beekamu. ማንከ ቀበቴ ወገተ ሸኔን እንፍቱ ጫካ ያለው ኦነግ የጫካ የገባበት ዓላማ አለው። ክሊር ዓላማ አለው። የፋኖ ሲሆን ለምን ክሊር ይኸውልሽ ክሊር አማራ የላቸውማ ጃልመሮ አይደለም አብይ ይርቅ በሚጠራበት ሸኔን ሞቱማ ማጎት እንዴት ሞቱማ ረስኮ ቢንቀብዱ ሎላትን ቀብዱ ሸኔን ዲና ኡማተ ኦሮሞቲ ጊዜ እነ በቀለ ገርባ እነ ጀዋር መሐመድ ሊያግባቡት ሲሉ እንዲህ ብሎ ጫካ የገባው ክሊር ዓላማው አይደለም አቶ አበባዬ ክሊር ዓላማው የኦነግ ሲሆን የነጻ ባላንስ ላርግልሽውልሽ አከስታነ ሞቱማ ወጅማ ፎል ወራ ነው መከና ዶክመንት ወልወራና ኢዶንቱ ማትዩ ብራጌ ሰርግቴ አነ ለወራን ትርማጤን ቤኩ ዱፌ ሲቲ ኢንተርቪው ሲን ዱቤንኬ ዋዋ ዳን ጡጡቀማቴ ኑፈን ዋን ፈካን ነው ለረት ዲሲና ሚዲያ ጀቹን መነበሩም ሳዋሰቲ ሸኔ በለስ በብሩበት እንጀሮን ani wajin deemin dandeema mootummaa jiniin shanii balleessuudhaaf gaafa keessummaa dhiyeessitan keessattuu gootummaan arrabaan jiru inni nama arrabsituu nama mannahaaratti guddattee ani humna koof beekumsa koo maalirra dhaabadhee tanani hayyoo Oromoo kan hin baye arrabsu waraana achi hafee qeexxaatu utuu nu barbaachisa namuma waan Oromootii gaarii tokko dubbate gaarii tokko jedhe ani maal hojjedhee tanani isa arrabsa eenyu fidda isa dura wallee dogoggore eenyu fidda isachi kaafte isa jeeftee ho seenaan addunyaa kana keessatti waraana marqaa dhadhaan nyaatu argee beeku shanee wotee malee እርግጠኛ ነኝ ሞ ኦሮሞ ምቲ ወሪሱ ኢሳ ዱሬኬ ኢሳ ቤካኬ ኢሳ ነማ ፉልዱሬ ተካ ነማ የርቱ አረብሰመ ያርግቴ ቤታ ነሙ መብየ ከና ዋጉማቺ ተረብሰመ ይሩ ባዬ እንጆራ ነቀብዳ ሸኔን ዲና ኡማተ ኦሮሞቲ ጀራ ከናን ጃል ጎጎምቤስ ጃል ማል ከና መቃንሳኒ ምቲ ገሩ አካሶ ዶንተ ኢን ጀርኩን ጃል ቡኬ ቸዳጋፋን Daawwattoota keenya kabajamoo namoota sadiinan amma isiniif dhiyeesse kana keessaa eenyutu dhugaa dubbate eenyutu soba dubbate kan jedhuuf deebii isiniif hin dhiisa yaada kiyyallee isiniif hin qooda yaada keessanillee irratti naaf qooda akkuma beekamu torban kana atileet Fayyisaa Leellisaa gaafiif deebii taasisee ture soofumar miidiyaa waliin jechuudha achirratti hayyoota Oromoo kanneen akka Jawaar Mohammadiin qabee kan akka waraana bilisummaa Oromootiin hangafee jechuudha hunduma waan Oromoof socho'u Fayyisaa Leellisaa dhukkee irraa kaasuun hin beekama jechuudha. Kana irratti wallisaan jaallatamaaf kabajamaan sagalee uummata Oromootiif yeroo hedduu taa'u qalbii uummata Oromoo hunda keessa jiru wallisaa Yoosan Geetahuun illeen yaada ajaa'ibaa yaada bilchaataa yaada gootummaa yaada hayyuu yaada ilma Oromoo dhaamsa miidiyaalee hundaaf dabarsee jira. Gurra keessanii dhaggeessanii jirtan gaggabaabseen isiniif dhiyeesse bal'ina isaallee miidiyaarraa hordofuu ni dandeessanii waan irratti qopheeffadheen qaba yaada kiyya. Anilleen isiniif hin qooda yaada keessanis illee bifa koomentiitiin nuuf qooda. Kana irratti illee ammallee namni jabaan dhugatti yeroo hedduu namni Oromoo jedhee hin yaadne Ababaayyoo namni jedhamu akkuma reefu viidiyoo irratti argitan jechuudha. Waa'ee Oonag gadi fageenyaan waa'ee Oromoo gadi fageenya yeroo hedduu paarlaamaa keessatti illee taa'ee kan dubbate dubbii Fayyisaa Leellisaa kanaan nama silaa gudeeda Oromoorraa dhalate jedhaniif kan alagaanuu siif beektu kan immoo firri siif wallaale hedduutu jira. Mee kana wal bira qabnee ilaalla. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromoon dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoolee laayikii godhaa daawwattoota keenya. Akkasumallee namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf share godhuu hin dagatinaa yaada keessan koomentii jalatti nuuf qoodaa. Daawwattoota keenya kabajamoo yaadni Fayyisaa Leellisaa jedhe kuni ani akka nama dhuunfaa tokkotti guutummaan guutuutu soba jedheetiin fudhadhaan. Maaliif yoo jettani hammuma feetellee paartii feete deeggarii hammuma feetellee murna tokko deeggarillee jibbiillee haasaa jibbisiisaa akkanaa waan diinni namatti hin kolfu baraarraa diinni afaan keenya barateeti waan nu miidiyaa kanarratti uummanni keenya aartistoonni keenya hayyoonni keenya dubbatu hundumaayyuu hiikkateen nutti hin kolfaa jira hiikkateeti nutti hin duulaa jira jechuudha. So shaneen maqaa diinni waraana bilisummaa Oromootti maxxanse malee dhugumatti jaarmaya yookaan waraana uummata Oromolleetii miti. Maaliif shanee wanni jedhamu gumii gadaa Oromoo keessa jira. Shanee wanni jedhamu jechuun dhaaba osoo hin taane kun maqaa diinni
dhaaba waraana adda bilisummaa Oromootti maxxanse. Nu kabeennu waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan waboo beekama malee shanee wanni jedhamu waraana bilisummaa Oromoo keessatti illee hin beekamu. Si galee Oromoon akka jettutti gadaan 5 qubni harkaa 5 odaan 5 si galee gadaan 5 Oromoon yeroo fakkeenyaa fi shanan kun waa hedduu keessatti kan dubbatamu malee maqaa dhaaballeetiin garuu kun maqaa diinni wayyaaneen uummata Oromoo ittiin cabsaa turte har'allee diinni har'a zaama jirullee uummata Oromoo ittiin cabsaa jiru jechuudha walumaa galatti har'a Fayyisaa Leellisallee sanuma fudhatee dhufee jechuudha waan haaraa miti shanee jechuun waan haaraa miti asirratti yaadni nan qabu yaa Fayyisaa keenya hammuma feetillee mootummaa kana deeggare nus mootummaa ni deeggara sirri jaalannallee sirri kabanyallee mootummaan biyya keenya keessatti mootummaan tokkichuma Dr. Abiyyi Ahmed kana ni beekna garuu waan boru itti sheenottu Fayyisaa Leellisaa wanni inni dubbate waan dhugumatti madaa Oromoo irratti nama soogiddanaqeen garaagarummaa hin qabu nama madaa keessa deebi'ee nama madaa'ee jiru madaa keessa ableewwan waraanaa jiru jechuudha waan yoomillee uummata Oromoo keessaa hin dagan uummanni Oromoo seenaa uummata Oromoo keessatti wanni Oromoon yeroo hedduu yoo dhagaillee qaamni isaa lolu yoo daa'imni illee yoo waan san maqaadhaan lolu seenaa harma muraa aanoleef calanqooti jechuudha si galee kana jechuudha kan Oromoon hin dagan keessafuu maqaa milikiyoodhaan daa'imni daa'imaa dhiigan lola jechuudha garuu Fayyisaan seenaa sanirra hamaati seenaa sanirra hamaa ofirra galmeessee jechuudha dhugaa rabbii bar shaneen maal jedhasi shanee jechuun tiisisaa malaaga maankaadhaan yoo kararra teessa ofirraa deebiftaa jeebar hin dhuftu je shaneen tiisisaa bakka shimbirroodha jeebar shimbirroo malaaga maankaa fudhattee yoo kararra teessa sitti hin dhuftu je ofirraa deebisuu dandeessa agarte hanga inni xiqqeessa argite san qofaa miti jalbukeecha Jawaar Mohammad kan inni arrabsaa jiru an viidiyoo gabaabseen isinii fide hayyuu ufii goota ufii akkana xiqqeessuun gadi buusuun bar deeggaruu dhabuun bar mirga isaati mirga keeti deeggaruu dhabuun garuu waan boru dhaloonni kun ittiin si yaadatu waan boru dhaloonni kun ittiin si jibbu seenaa hamaa ofirra galmeessuuni dhugaa gatii nama kafalchiisa wanti Fayyisaan dubbatee guutummaan guututu waan mootummaa kanallee namni mootummaa keessa taa'ee nama ala jiru ufitti harkisuudha malee amma waraana bilisummaa Oromoo warra galansaniinuu maal jedhe beektanii jarri kunillee waa baballeessee galee jee waa baballeessanii galanii jee hankajoo war miidummaa warra dhuunfaa Itoophiyaa keessa jiru kun yeroo gaafii nama gaafatu waan namni fakkeenyaaf isaan gaafii godhuuf fidan sun jee hundaa fudhateetuma jala deemaa silaa seerri miidiyaa jechuudha miidiyaan waan isni jedhu san qofa osoo fudhannee dhugaa irratti hundaa'eeti deemuu qaba silaan yaani waan inni kennu sun hundaayyuu ragaa itti dhiyeeffatee ragaadhaan kijibsiisaa kan dhugaatti mureefi kan sobaa inni dhiyeessu sani ragaa waliin silaa akkasii seerri miidiyaa jechuudha gaafii jajjabduu qoor qalbii uummataa keessa jirtu gaafatee deebii sirrii ta'e irraa argatutu irra jiraata jechuudha mormee bar miidiyuma Habashaallee kan Oromoo irratti shira yeroo hedduu xaxuutu miidiyaa kana caale jechuudha dhugaa rabbii baay'een komaddan miidiyaa sana intala sana baay'een komadde jechuudha dhugaa rabbii hundaafu miidiyaaleen afaan Oromootiin interview ijoollee keenya yookaan uummata keenya godhanilleen gaafii sirrii ta'e waan isaan madaalaa waan sharafa isaanii yookaan miidiyaa isaaniillee gadi hin buufne ilaalanii dubbatuun waan saba kanallee xiqqeessine dubbatuun baay'ee gaariidha tokko bardeeme booda lubbuu teessittillee hanga si balleessutti si geessa haasan afaan keeti yeroo miidiyaa irra jirtu miiraan dubbattu jechuudha namni of eeggannaan dubbatuun gaarii jedheetiin amanaa jechuudha Ababaa yoo namni jedhamu kuni yeroo hedduu mee viidiyoo inni dubbatu argitanii baay'een dinqisiifadhe baay'ee jechuudha si galee mucayyoon suni mormaa turte jechuudha waa'ee abaaboo kan irratti waa'ee adda bilisummaa waraanni adda bilisummaa Oromoo waan muratee alatti baheef qabaaje bosonatti galeef qabaaje alaamaa uf danda'e kaayyoo uf danda'e qabaaje eeyyee dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo hattuu fi yartuulleen ni jirti jaaramtee ni jirti keessa dhugaadha kun waliin falamnu ni jira garuu hattuu fi yartuun gadheen addaqqeen waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu sun bakka waraana bilisummaa Oromoo itti dhiyaatettuyyuu dhiyaattee hin beektu guyyaa tokko bakka dhiirri ooltee hin beektu jechuudha bakkuma raqaa fi sigalee tortoraa oolti malee ganda keessa yaatee bakkuma dubaraa shamaraa fi argitee nyaataa dhugaatii akka Fayyisaa Leellisaa baanu dhadhaa fi nyaanni gaariin jiru oolti malee
bakkuma gaariillee ooltee hin beeku bakka dhiirti ooltu dhukaasa gaarii dhiirti dhukaaftee ooltullee dhukaastee ooltee hin beeku hin beektu tan akkanaa tana tan waraana bilisummaa Oromollee maqaa balleessaa jirtu jechuudha si galee garuu hanga san gadi jabaatee mormee Ababaayyoon yeroo hedduu maayikii hanga irraa fuudhullee gayan jechuudha nama kana paarlaamaa irratti illee akka lubbuun isaa baatutti dubbate jechuudha osoo lubbuu fi hin qusatin kan akkasii sun osoo heddummaatee har'a biyyi keenya Oromiyaan hayyoonni keenya illee as hin jiru har'a miidiyaa sanirra taa'ee haala saniin Jawaar Mohaammed jaalbukeechaa jeen boo jaalbukeechaa eegalee Jawaar qabsoo tana keessaa humallee waa takkallee hin qabu jee waa takkallee waliin qabsoonnee jee fayyisaan gaaf kam qabsaa'e gaaf harka tokko harka ol qabee osoo fiiguu argite harka ol qabuun barra harka ol qabee dhugaadha gaaf san uummanni Oromoo hundinuu akseepti godhee ture siigalee garuu har'a waan hin taane dalagaa jira harkaan fiigaa jira miilaan fiigaa jira osoo hin taane waan mootummaa kana xiqqeessullee dubbataa jira silaa namni mootummaa keessa jiru warreen mootummaarraa faallaa jiran mootummaarraa ala jiran siigalee ofitti harkisa waan gaggaarii mootummaan kun godhe itti dubbatee beekumsaa yaada mormee ofitti harkisa malee ofirraa mootummaarraa uummata hin dhiibu mootummatti uummata hin kakaasu hayyoota Oromoo haala kanaan xiqqeessuun maaf barbaachiseme baay'ee nama dhiba asirratti aartistii Yoosan Geetahuun akkuma reefuun tana mata duree viidiyoo irraa dhageessan wallisaa Yoosan Geetahuun baay'een jaalladha baay'een galatoofadhallee yaada bareedaa yaada quubsaa sigalee akkuma inni jee warri miidiyaa dhugaadha nama miidiyaa irratti dhiyeessan ilaalanii harree fi fardaa fi bashee fi bosonuu hunda jaldeessa hunda dhiyeessuu osoo hin taane nama miilaan dubbatu osoo hin taane nama sammuu yaade nama waan sammuu yaade arrabaan dubbatu yaada sammuun itti yaaddee xiinxaltee gadi baastu arraba rabbeetta jechuudha mi'aa isaa sigalee diinninuu mi'aa isaa ni beeka jechaadha kanaaf bu'aa hayyoonni Oromoo qaban kan firaa miti diinninuu beeku har'a bu'aa dhabsiisee inni jedhalleef immoo hayyoonni Oromoo hin xiqqaatanii isumatu gatii itti kafaluuf ta'a waan jedhu kana nuti mootummaa ni jaalannaa ni kabanya mootummaan kan biyyaati kan sabaa sablammoota hundaati kan Oromoo qofaa miti sigalee mootummaan kunis kophatti isallee waan godhu kophatti uummata Oromolleeti qofaa waan godhu sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii fi biyya Itoophiyaa hundumaa fi kan inni dalagu jechuudha so haala saniin akkasitti yaada gadhii akkasii gadi bu'aa akkasii san dubbatuuni durumaayyuu atileetiidha artistiin artistiidha namni siyaasallee nama siyaasaati gaafuma bar atileetii nama siyaasaa godhanii fidanii waa'ee siyaasaa gaafatanutu dubbiin baddee beeka kana laal wanti Yoosan Geetahuun jedhe waan dhugaati walitti hartanii waan argitaniin fidinaa jechuun isaa waan dhugaati nama waan gaafata artistii atileet Fayyisaa Leellisaa silaa wanni gaafatanii waa'ee fiigichaatii fi waa'ee badhaasaa waa'ee argitee meedaaliyaaf gaafatuudha ture malee waa'ee siyaasaa waan inni irraa beeku hin jiru jechuudha. Yoom takkaa gadi bahee dhukkaasee beeka qabsoo keessatti yoom takka maal hojjetee beeka Fayyisaa Leellisaa hundaafuu warreen miidiyaa Itoophiyaa keessallee haa ta'u biyya kamiiyyuu haa ta'u namoota afaan Oromoo dubbatan miidiyaa irratti dhiyeessanii gaafiif deebii taasisan uflaalanii waan dubbatanii fi waan jedhamu hunda itti yaadanii dubbatuun baay'ee baay'eessa jedheen fudhadhaa as keessaa waa hedduu barattanii Fayyisaa Leellisaa waan seenaa hamaa Minilik uummata Oromoo irratti hin galmeessin garaa Oromoo keessa kaa'ee jirra nuti sanduuqa seenaa keessa ol keenyeefii jirra bakka agartee wanni takka hin tunne keenyeefii jira guyyaatu dhufa guyyaan eegganna hundaafuu daawwattoota keenya oduuf odeessaaleen keenya kanarra isiniif qindeessine kana fakkaata viidiyoo biraatiin amma walitti deemnutu nagaata chaanala sabiskiraayib godhaa baay baay